Akkam jirtu maatii Adeeroo Forex. Today our class about intermediate course irraa akkamitti forex market irratti daldaluu ni dandeenya isa jedhu waliin arginee turre past class keenya irratti እና ብሮከሪidhaan fayyadamnee forex market irratti daldaluu dandeenya isa jedhu waliin arginee irraa jechuudha. እና arra brokerii akkamitti accountii create gochuu ni dandeenya isa jedhu waliin arginaa jechuudha. Ijoolleen warra Android phone fayyadamtanii Play Store isinii barbaachisa jechuudha. Ijoolleen warra iPhone fayyadamtanii immoo App Store isinii barbaachisa jechuudha. Ani Play Store irratti galaa jechuudha. Egaa Play Store irratti galee booddee Exynos jedhee nambarreessaa jechuudha. Akkuma argitanii Exynos jedhee searchan godha jechuudha. Egaa Exynos jedhee search godhee booddee Exynos Trade Online Trading isa jedhu application kun na dhufa jechuudha. Kanaan dura ani download godheera kanaaf iyyuu open na jedhaanaani isin dammoo download gootu jechuudha. ከዛ ሄገ ዳውንሎድ ጎተኒ ቦዴ እትጋፈት ቡተኒ ቀጥታውማ አከስ አፒ ኬሰቲ ሲኒ ገልሻቹዳ አከስ ጋፈ ሲኒ ገልሹ ሬጂስተር ኤንድ ሳይን ኢን ሰጀሉቱ ኢሲኒ ዱፋ ኤቹዳ ኢሲን አካውንቲ ሃራ በናይርቱ ከናፍዩ ሬጂስተር ሰጀሉቲ ሂትቡቱ ኤቹዳ Hega register sajarutti butanii booddee country / region sajarutti butanii amma an Itoophiyaa keessatti jiraadha kanaaf iyyuu Itoophiyaa sajarutti nan bu'aa jechuudha. Isin dammoo biyya sajiraattaniitti galchitu jechuudha. Itoophiyaa sajarutti hegan bu'ee booddee email kee galchii sana jedhutu naa dhufa. Email koo nan galchaa jechuudha. ምስጋና ደብሱ ጀዴ ኩኑ ስራክ አርግታኒ ኢሜይሊኮ ነንጋልሼ ይቹዳ ከዛ ኢሜይሊኮ የጋልሼ ቦዴ ኮንቲኒው ሰጀዱት ቡቱ ይቹዳ ኮንቲኒው ሰጀዱረት ገቡተኒ ቦዴ ፓስወርዲ ኬሰን ፓስወርዲ ጎቹ ከንደንዴሰኒ ዲጂቲ ሰዴት ሃንከ ኩደሸን ካራክተርሲ ፓስወርዲ ኬሰን ጎቹ ነደንዴሱ and ለመፋረት አካርግታኒ use both uppercase and lowercase letters jechuuni ፊደሎታ ዲጂቶታ ፈየደምታኒ ሰጀልቀባ like capital letter taanani isa kan small letter ፈየደሙ ሲነራ ጅራታ ያቹዳ ባየ strong password ኢንታው ታናኒ ሲኒን ደበርሶ ያቹዳ ከናፍዩ use combination of numbers in English letters and supported special characters akka jedhutti numberis letteris fayyadamu isinarra jiraata jechuudha. Warra sadan kan argitan kun greeni intaan taanani password irratti darbu hin dandeessan jechuudha. Ani at dollar sajarutu bu'ee 12 kudalama kuda sadi kuda afurat bu'eeni kuno capital B and R I G H T bu'ee right godheni kuno warra sadan kun asirraa akka argitanii green gaafa naa ta'anii continue sajaluuttan bu'aa jechuudha. An accountii baay'een qaba kanaaf iyyuu Google irratti save godhine jechaara save sajaduurattan bu'aa isinitti inni kun waan dhufunatti fakkaatu eega Exynosiin kunoo akkasti ta'ee open nu jedha jechuudha. Inni kun ana amma passwordin galshaan kun galshaa kan hin jiru kuni passwordii koo kan silkii kan foonii silkii kan phone number passwordii koo galshina jedhe malee saamma sagalshine miti isinitti inni kun hin dhufu jechuudha. Kanaaf iyyuu amma sirraa akka argitanii jalarra account trades markets performance profile kan jedhu jiraamti isin profile isa jedhutti buutuu jechuudha. Profile isa jedhu gadirra kan isa jiru
itti guutuuti complete profile kan jedhu jira ol irratti hello fill in your account details to make your first deposit isa jedhu jala complete profile isa jedhu yelloodhaan isa jiru kanatti hin buutuu jechuudha. Isatti hin buutuu eega buutanii booddee emailii keessan jalqaba verify godhaa isinii jedha jechuudha. Garuu jalqaba irratti maal akka jiru ilaaluudhaaf complete the registration process to become a real trader isa jedhutti buutuu verify email, verify phone number, personal information, economic profile, verify documents sen jedhu isinii dhufa. Jalqaba irratti verify email akka jedhutti verify email keessan verify gochuudhaaf send me a code isa jedhutti hin buutuu jechuudha. Send me a code isa jedhutti hin buutuu. Eega isa buutanii booddee Gmail keessan irratti galtanii verification koodicha ilaaltanii achirra hin galchitu jechuudha. Exodus irratti deebitanii hin galchitu jechuudha. Ana kunoo loading gochaa jira. Na kunoo Exodus your verification code kan jedhu kunoo naa galeera. Isatti bu'eeni verification koodii koo lallaalaati isa achirratti nambarreessaa jechuudha. Exodus accountii koo irratti isa jedhu asirratti kunoo kaargitanii galsheenii continue isa jedhutti bu'aa jechuudha. Egaa continue isa jedhutti buutanii booddee verify phone number isa jedhu jira. Yaa verify phone number jechuun silkii nambarii isaatti fayyadamtanii hin galchitu jechuudha. Kunoo asirraa akka argitanii anis phone numberii koo nan galchee jechuudha. Egaa galchee booddee confirmation code maaliif si ergu jechaara. SMS or phone call jedha an SMS jedhutti bu'aa. Egaa SMS isa jedhu bu'ee booddee akkas irraa akka argitanii verification coding koo naa galee jechuudha. Isas galshee continue isa jedhutti nan bu'aa jechuudha. Kunoo personal information isa jedhu irratti jalqaba maqaa keessan hin galchitu jechuudha. Naan kunoo asirraa akka argitanii maqaa koo nan galchaa jechuudha. First name irratti Misgaanaa jedhee nan galchaa. Last name irratti maqaa akaakaa koo Dhabsuu jedhee nan galchaa jechuudha. Egaa isan galchee booddee date of birth isa jedhu irratti yeroo itti dhalattanii deeticha hin galchitu jechuudha. Sirriitti paaspoortii keessan irratti or driving license keessan irratti isa jiru or qabalee ID keessan isa jiru sirriitti hin galchitu jechuudha. Your residential address isa jedhu irratti city isa jedhu irratti amma kan hin jiru Addis Ababaadha. And straight isa jedhu irratti amma ani Boolee Kifla Katamaan jira Garjii iddoo jedhamu kanaafiyyuu Boolee/Booleeni Boolee nan jedha. Your gender isa jedhu irratti male jedheen nan darbaa jechuudha. እና egaa personal information keessan fixan booddee economic profile kan jedhu jira. Isa what is the purpose of opening your account isa jedhu irratti an investment isa jedhu nan filadha jechuudha. Please select your source of income and the wealth isa jedhu irratti yaa an barataadha kanaafiyyuu saving isa jedhutti bu'ee continue hin jedha jechuudha. What is your occupation or industry isa jedhu irratti an barataa computer science kanaafi IT isa jedhutti bu'eeni continue nan jedha jechuudha. Please select your total wealth including cash in the bank account balance jedhu irratti yaa maallaqa qabdanii isintu beekaa kanaafiyyuu 0 up to $20,000 isa jedhu irratti nan bu'aa jechuudha. Ani isatti bu'eeni. And what is your employment status? Employed full time, employed part time, self employed, student isa jedhu yaa isintu falataa jechuudha. Isa barbaadanii an barataadha kanaafiyyuu student isa jedhutti bu'ee nan darbaa jechuudha. What is your yearly income after tax isa jedhu irratti 0 up to 5,000 USD isa jedhu isan filadhaa ani jechuudha. Isa filadhee
nan darbaa jechuudha. Okay, tradingii irratti what's your SFD trading experience with real money trading account during the last 3 years jedhu isin kan filattanii have no traded jettu because isin beginner dha, ganaa barataadha. Kanaaf you have no traded jettu. How long would you need to master trading skills jedhu 1 up to 6 months some learning is required jedhutti buutanii isatti buutanii hin darbitu jechuudha. Because isin barataadha. Kanaaf iyyuu ganaa barachaa jirtu akkaawuntii kana create kan gootanii akkuma wanta hundumaa intermediate course irratti ilaalaa akka deemnudha. Kanaaf iyyuu 1 up to 6 months some learning isa jedhutti buutanii hin darbitu jechuudha. What is the anticipated monthly income you are prepared to invest with Exodus Sajarurati? Up to 5% of my monthly income Sajarutu Butu. What are your plan on your trading within 1 year? Sajaru have it's a side job that could turn into a full-time job Sajarurati itti butu jechuudha. Anamma full-time job ko studentidha. Yaa part-time ko dammo forex trading dha. Maallaqa kan ittiin argadhu forex trading dhaanii jechuudha. Na isatti bu'eeni nan darba jechuudha. What trading instrument do you plan to use jedhu irratti forex currency pairs jedhutti buutanii continue jettu jechuudha. How did you know about Exodus for the first time jedhu messengers, apps, WhatsApp, Telegrams jedhu irratti buutanii submit jettu jechuudha. Eega kana fixxanii booddee dokumentii keessan verificationii galchaa oorsinii jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu dokumentii keessan galchuudhaa fi upload documents jedhutti buutu jechuudha. Yaa'u dokumentii kan isinii barbaachisu isinitti meeraa sirriitti driving license, qabalee ID, paaspoortii sansadii keessaa inni tokko isinii barbaachisa jechuudha. Data US use agreement jedhu irratti other countries jedhutti buutu jechuudha. Because in United States of America keessan jirtan kanaaf iyyuu verify identity jedhu irratti yaa select country jedhu irratti Itoophiyaa jettu select your identity documents jedhu irratti ani kan fayyadamu paaspoortiidha. Isin ግን driving license qabdu taanaan isas fayyadamu qabalee IDs fayyadamu ni dandeessu jechuudha. Paaspoortiis or wanni tokko duwwaa dirqama miti. Waan qabdan hin dandeessu. Waan paaspoortiin jedha. Egaa paaspoortiin jedhee booddee upload nan godha jechuudha. Dokumentii paaspoortii koo upload nan godha jechuudha. Kunoo akkas skaanii godhadhee kan qabadhee jira. Kanaaf iyyuu kunoo upload gochaafiin jira. Qaxxataa achirratti gara gaalaariitti na galcheeti. Upload nan godheef jechuudha. And your documents are under review jedha. All set jedha. Kasa deposit now jedhutti buutu. Amma inni kun jechuun akkaawuntii keessan verify ta'e jechuu miti. Silkiidhaan fayyadamna. Kanaaf iyyuu gara next nu fudhachuudhaaf akkas nu godha. Na akkas gaafa nu fidu complete profiles jedhutti buutu. Steppii kana sirriitti argaa. Badam sirriitti argaa. Hojjedha jechuudha. Verify residence jedhu please upload only one of the following proof of residence documents jedhu jira. Residence addressing keessanii bank statements ta'uu ni danda'a. Utility bills ta'uu ni danda'a. Itiyoo teelee wifi bill isatti kaffaltanii ta'uus ni danda'a. Residence address as keessa waan qabdanii akka residence addressiidhaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Okay, an bank statement fayyadama. Kanaaf iyyuu bank statement galchaa fi jechuudha. An bank statement fayyadama. Bank statement baasuudhaaf mana baankii deemtanii birrii 20 kaffaltanii baasuu ni dandeessu. Kunoo bank statement koo example dhaaf malee real bank statement koo miti akkuma argitanii kunoo bank statement koo upload nan godhaa fi upload jalqaba kan gootanii fi kan bank statement
bank statement gaafa baastanii fuuldura irratti isa jiru jira miti. Fuuldura irratti statementicha kan ji'a jaatarii isa itti jalqabuuti. Macarrashaa irratti maallaqa keessan baalaansii neetwoorsii meeqa akka jiru isatti agarsiisu isa lamman sana iskaan gootanii qabattu jechuudha. Na isa macarrashaa irra jiru kunoo aannan galshaafi jechuudha. Okay. Egaa galsheef booddee submit documents jedhutti bu'aa. Na submit documents jedhutti eegan bu'ee booddee your documents under review jedha. Sa'a 24 keessatti dokumentii koo ilaalanii verify taanaan verify jedhanii nutti himuu jechuudha emailiidhaani. Na yaw isaan rakkoo qabaa steepii keessan irra taanaanii or dokumentii keessan irratti rakkoo jiraannaanii isinitti himuu email irratti waan dogoggortan jiraannaanii email irratti waan isinii jedhanii screenshot gootanii inboxiidhaan naaf ergaa jechuudha. Anis isiniin deebisaa. Akkuma argitan Exodus accountii create akka goonu brokerii forex market irratti daldaluudhaaf akkam create goona isa jedhu waliin argine irraa jechuudha. Viidiyoo kana irra deddeebi'aatii argaa create godhaa waan isin dadhabdanii jiraannaan inboxiidhaan nagaa.